ilmaan Oromoo kabajamtoota jaallatamtoota Samona kana Fatiyaan Boochee, Fatiyaan Kloroksii dhugdee, Fatiyaan maraattee, beetasaban qabdu maraattu, dhalaa arrabsiistee, dhalaa jimmaa arrabsiistee, maarree warri jettan jechuudha. Warreen hattoota, warreen of hin beekne, warreen fokkuu keessan hin beekne, safuu hin beekne isinitti hima. Natti himinaan jedha warri shamarran kottaa koomantii jala ofeetan. Isin jechuudha isiniif hin hima. Irti Kaayiroo Daayimandiidha hin arkamu. Maaliif seetan? Isintu of rakasiisee, isintu bakka hin taane of dhaabee, isintu maallaqaan jara bituu jira. Isaan mana isaanii adabatanii taa'uu jiranii. Yoo sii bilbilee kara biraa jijjiirtee, yoo inni qoosaadhaaf kottu siin jedhe dalagaa eeyyamsiistee oobar qabattee dhufta. Kanaaf jennaan akka kiyyaatti kabajamu yoo feete gattaa'ii sassaabbadhu of sassaabbadhu jechuudha. Likkii kiyya warri nutti mijattani isinitti mujjira. Maaliif seetan? Baalagee maarree minaamin maalitti baalagee? Qullaan deeme moo jaarsa namaa jalan deeme moo fireendii namaa jalan deeme moo mee maaliin balleesse? Mee maali? Moo akka keessanii biiraa bituun dide moo jaarsa namaa jala fiiguun dide moo kashlabbee jala fiiguun dide moo sataradhee deemuun kiyya badii ta'e? Hay inumaa baalagee ana karaa irratti fincaanuu na agartanii hadha likkii keessa isinitti hima. Ilmaan Oromoo shamarran Oromoo kottaa as gala. Warreen keessattuu Kaayiroo keessa jiraatu yaa hattoota jechuudha. Jala deemtaat lootee akka nama baddaa keessa deemu akkasitti dhiiraa wajjin wal agartaa jechuudha. An Fatiyaan Mujaahid Umar jechuudha. Ofin beeka dhiira sagal jala hin deemu, jaarsa namaa jala hin deemu natti miyoo jette jechuudha. An of kabachiiseen ta'a maallaqa kiyyaan dhiira hin bitu jechuudha habiibtii tiyya. Kanaaf jennaan wanni isinitti himu dhalaaleen Kaayiroo jechuudha. Ati maallaqa kee dhabdatta. Baatii takka dalagattee dhuftee dhiira ni gaabbasdaa maal jettaa dhugaatii bittaa. Ani immoo qonoxxaxameen guddadhe. An biiraa dhuguu hin danda'u. Dhiira bituu hin danda'u. Natti himi hin ja'ina. An jechuun qaalii namaati. Fatiyaa jechuun qaalii namaa, qashtii namaa. Jaalala dhalaa, jaalala dhiiraa, jaalala ummata Oromoo, jaalala ummata Amaaraa hundayyuu kan qabdudha. An saba hin tuqu, amantii hin tuqu, waa'ee kiyyaa qofa himaa jechuudha. Abbaan fedhe jaallachuu immoo mirga kiyya. An gabbahee shamarran Oromoo an jaalalan naqabee mu'aazeerraa saaqzeenurraa jechuun kiyya badii ta'e wallaahi jedhimee. Atuuni jirta miti okattee deemtee kan ati baala gooftee dhuftu kan of keessaa yaasisaa ooltu ilmoo jechuudha. Natti mijja'ina isinitti ganaa likkii keessan isinitti muta'an. An Fatiyaan Mujaahid takkaa ilmoo of keessaa yaasee hin beeku sittiin hima. Natti mijja'in gabbaaniin jaalladhe jechuun qaanyiidha. Takkaa umurii kiyya keessatti Kaayiroo keessa amata 7ffaa qabachuuf hin deema. Takkaa kiniinaan yaasee hin beeku waan hammaama keessa ilmoo gatee hin beeku. Sitti himu akka keetittis namni na jaallatu hedduudhaan. Siif himu an nama akkasii miti. Kolfee nin taphadhaa, dhiiraa wajjin nin taphadhaa, nin kofala. Jaarsa namaa wajjinis kolfee nin taphadha. Garuu immoo fuula ittiin kennu. Siif himu kanaaf janaan naafimi jettanii kunoo isiniif himaan jira. Dhaggeeffadhaa sirriitti. An dhaloota kiyya keessatti wani na jibbisiisu ni beektanii? Naman onnee kiyyarraa hin jaallanne tokko gizee dhufee inkwaan na dhungatee na wajjin ciisuu miti qaama kiyya tuttuqu waqasaman billaa natti hin tolu. Waanin of awwaalee natti fakkaata. Siniif galtee moo siniif hin galle? Ilaa arraa jechuudha. Ilaa arraa erga muwaazii addabee dhiirti kara jaalalaatiin dhiira natti hin fakkaatu. Siifin hima. An of kabachiisee obboleessa malee, haadha malee, abbaa malee of kabachiiseetiin jiraadha. Akka keetii kaartoona hudduu bitadhee, xutmaajaa kaartoona bitadhee, waxaaxaramee, surree keewwadhee, gurdiidhaan of hoxxaree hin jirtu wanni akkasii na bira. Dhiiraa mallaluudha moo? Laa badan. Dhiirti na feetu rabbiin naa katabdee jirti naaf dhufti gaafa qaniin geesse jechuudha.
Sifimu kanaaf jenna Fatiyaa Mujaahid kana keessa hin jirtu warreen immoo nuti jimmaa rasiite jettu naannoo jimmaatiin hin waamamtu ani ijoollee jimmaa baay'een beekaa saahiba kooti kan wajjin dhalannee guddannee kan ganda tokko qabaleedhaan waamamnu jechuudha gandaa yaamamnu hedduu jirra takkaa isaan gabbahanii nuti ijoollee jimmaatti nu arrabsiiste nuti ijoollee jimmaatti akka nu gootee isaanii jedhuun hageenya maaliif seetan na beekan ka ani eenyu akkan ta'e sirriin na beekan an Fatiyaa Mujaahid ta'uu ko sirriin na beekani amala kiyya an maal akkan fedhu maalan akkan feen an baalagee ta'uu kiyya baalagee ta'uu baachuu kiyya sirrii beekan jechuudha kanaaf jennaan maqaa jimmaatiin yaamamtee maal jedhu ani ijoolleen Harargee hedduu saahiba qaba hedduu takka ni beektan isinuu ni beektan Arsiis akkasumatti Shawaas akkasumatti Wallaggas akkasumatti ijoollee hedduun beeka keessattuu ijoollee Harargee an saahiba kooti hundi isaanii natti dhiyaatan isiniif himu maaliif seetan dhiyoon kana laayivii irra hojjedheen ture mucaan tokko jaartii isaa dhiisee jaartii jimmaarraa fuudhee jedhee namni keessuudhaan Fatiyyee isin jimma down jimma jechuu turan maaliif nuun jechuu danda'an hin beekan ka eenyu akka warra jimmaa ta'e eenyu akka jimma ta'e maaliif seetan isin jimmaa jettanii of yaamtan maqaa jimmaatiin of yaamtan kanaaf jennaan jechuudha aamsan isinidha ijoollee jimmaa jettanii maqaa jimmaatiin dhiiraaf mokrobaasii bittanii jedhan kan amma eegalamimmoo tuktukii bittee kan tuktukii lama bittanii sin beeka sirriin na dhaggeeffachuu dandeessa asirratti tuktukii lama bittee jaarsa Harargee jala fiigdee abbaa manaa namaa jaarsa namaa fudhattee fokkuu ajaa'ibaa zabana akiraa keessa jirra siifimu ati jechuudha hattuudha kanaaf jiran ati maqaa jimmaatiin hin yaamamtu maaliif seet ijoolleen jimmaan ni jiran qashtiin kan warri Harargee isaan hin beekne wallahi hedduu jiran karni warreen Harargee isin hin beekan warra jimmaa an jimmaadhaa jetta eessa akka ta'e dhuftee kanaaf jennaan ani ilaali na arrabsites dhiistes I don't care ani Fatiyaa Mujaahid okay nan jiraachistu jechuudha immoo alhamdulillahi rabbil alamin an wanni ofitti boonu maal seete hedduu takka akka keessanitti hin kashlabbaaw akka keessanitti dhala sharmuuxaa yoonaan jedhe namni homaanatti hin fakkaatu maaliif seete ofni hin beeka silaa aare gabbayeetiin sin arrabsa ani naaru ka maaliif seetan an sharmuuxa miti ka intala kabajamtuu obboleessa malee of kabachiisee jiraadhu jechuudha Muazee jaalachuu kiyya badiidha jaalalleeti ya hedduu lubbuuti yaa miti jechuudha enkwaan isa kaleessa du'ee fi miti jechuudha har'a dhufee dhiifama na gaafatee jechuudha akka obboleettitti sila godhe nin qeebalaan maaliif seete yaa wasak waan keessaa baate yaadachuu qabda jaalala qofaa miti waan inni kaleessa naa ta'e rakkina inni naa wajjin kaleessa dabarseetu sammuu kiyya keessa jira kanaaf jennaan dhiifama nin godhaaf yoomiyyuu hizni nin godhaaf bakka naman jaalladhuudha rakkinaaf naa ta'ee jira akka keessanii immoo an Muazee lafa kaa'ee inni nu na beeka sirriin na beeka in kashlabboofne in duruyyoomne kanaaf jennaan isin ustaanii isin ustaanii hin maraatinaa huwaywaatinaa kanaaf jennaan an hedduu takka ofittiin hin boonaa abbaan fedhe Fatiyaa dhiiraa wajjin arge yoo jedhe kasiin godhu laal hin beeka ka of Isaaq Zeenoo wajjin dhaqxee maal gootee Isaaq Zeenoo ilaa Isaaq Zeenuu keessan muka gogaatiin akkanatti sochoosu okay siniif galemti sirriin na dhaggeeffadha an Fatiyaa Mujaahid jechuun eenyunni isin eenyu jedha qoradha bakkan galus bakkan bulus bakkan taanee miti bakka ilmoon namaa dhaabbattuun bula malee bakka biiraa keessa dhaqee bakka dhugaatii farshoo keessa galee an hin bulus hin oolus kana hin qabdu Fatiyyeen qaaliin namaa jechuudha kanaaf jennaan amma isii kana sinitti himeen jira ganaa jechuudha warreen dhuftanii immoo nama afur video kana dhaggeeffachuu jirta naa bilbiltee waan jetteen dagatii waa'ee Isaaq Zeenuu si waraabeetiin jira
kana booda tokkonke messengeran ufte na dubbiste TikTokidhaan na barreessite waa'ee isaa zeenu waqasaman billa kara abbanki yadeeme na geessu video sitti waraabeetiin sagalee kee gabbaasaa jechuudha akka ati adabattu akka isaa zeenus adabatu akkasin si godha jechuudha iccitii keenin baasa kana hin dagatiin kanaaf jennaan akkasin sinin jedha video biraatiinis immoo likkii keessan sinifino warreen arrabstan likkii keessan warreen na jaallattan immoo hawaay woche hedduun isin jaalladha hedduun isin kabajaan isin qabu hedduu takka an wallahi irra caalan wala harargee wala arsi wala jimma wala essiyuu na jaallatu maaliif seetan hazni namaaf nin godha ilma namaa ta'ee namidhe hazni nin godha jaalala namaa immoo nin qaba akkasin sinin jedha kanaaf jenna video biraatiin immoo dhufe likkii keessan sinif himuufin taa'a jechuudha dhalaaleen kaayiroo na qophaay hiccitiin kee tokko na bira jira si gadin si baas maaliif daangaan natti dabarfattee dhufte akkasin sin jedha na warreen na jaallatanis warreen na jibbitanis ahoonanillahi sinif jedhee jira rabbiif rasuuli jedhee kanaafi maaliif an yoon balagee ta'es yoon gaarii ta'es ofiifi naman tuqne kanaaf jedhee tan iznis ni gochuu deema እና akkasi warreen maatii kiyyan taane subscribe like share gochuudhaan maatii naata ammaan booda sirriitti waan baramsa isiniif ta'u isiniif fidee dhufa jechuudha akkasin isiniin jedha habaayibochee nagaannaa turaa isiniin jaalladha isiniin kabajaa ilmaan oromoo hundi keessanu bochee mirxochee maarochee uddochee የፈቱዬ ዩቲዩብ ስር ለምትገኙ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ አላችሁ እኔ በጣም ደህና ነኝ ያው እንደምታዩኝ ተመልሻለሁ እላችኋለሁ እንዴት ናችሁ ያው ብዙዎቻችሁ ተመለሺ ስታለቅሺ ነበር ያየንሽ እየሳቅሽ ነይ ብላችሁኛል እኔ አሁን ብናደድ አሁን ባለቅስ ያው ቶሎ ነው ምረሳው ማለት ነውና ጥያቄ መልሽልን ብላችሁኛል ዛሬ መመለስላችሁ ጥያቄ ብዙዎቻችሁ በጣም ስታለቅሱ ነበር ብዙዎቻችሁ ስታዝኑ ነበር ብዙ የሆኑ ደግሞ አንዳንዳሉ ያው አይፈረድባቸውም ያለ ማወቅ ነው ሲሳደቡ ነበር እኔ ለአላህ ብዬ አፎናንላይ ብያችኋለሁ በኔ ፎቶ ቲክቶካችሁን ለማሳደግ ከሆነ ፌስቡክ ስር ኢሊያሃም ኦሮምቲቲ ሸዋብላችሁ ገብታችሁ እየለቀማችሁ ከዛ ስር በሱ ፎሎዋችሁን አሳድጉላችኋለሁ እየሰደባችሁኝ ማለት ምክንያቱም እያጠባችሁልኝ ነው እኔ የምሰራው ነገር ማለት ነው ስለዚህ በጣም ነው ማመሰግነው ለሰደባችሁኝ እላችኋለሁ ላልሰደባችሁኝ ደግሞ እኔ ምን አይነት ቃላት እንደምገልጽላችሁ አላቅም በጣም ነው ማመሰግነው እና ብዙ ነገር ሲካሄድ ነበር ብዙ ነገር ሲወራ ነበር ሳይ ነበር ቲክቶክ ሳይ ነበር ፌስቡክ እና እውነቱን ማወቅ የፈለገ ብዬ እዚህ ላይ ከ40 ደቂቃ ነው 30 ደቂቃ ምናምን ቀድቼ አስቀምጬላችሁ ነበር ቪዲዮ ወደዛ ስታረጉ ነበር የሰው ልጅ እውነቱን ሳያቅ ዝም ብሎ የሰው ልጅ መሳደብ ጥሩ አይደለም ትጸጸታላችሁ አቾኩሉ ብዬ ሁሉ ጊዜ እናገራችኋለሁ እኔ እውነቱን ነግራችኋለሁ ኢሳቅ ዜኑን አላፈቅረውም ብያችኋለሁ ምክንያቱም እኔ አርቲስት አላፈቅረም ምክንያቱም መጠበቅ ስለማልችል ማለት ነው እንኳን አርቲስት ሲንግሉንም እንትን ያልሆነውንም ጠብቀን አልቻልንም ማለት ነው ስለዚህ እባካችሁ ሴቶች መታችሁ የምትሳደቡ እኔ ግን የበለጠ በጣም የሚወደኝ ሰው ነው የሚበዛ ማሻአላ ተባረከላ ምክንያቱም የፍቅር ሰው ስለሆንኩኝ ማለት ነው አስሊ ያለውን አልሰማችሁ እንዴ ፈትዬ የፍቅር እናት ፌስቡኬን አሁን ከዚህ በኋላ ፈትዬ የፍቅር እናት ብዬ ቀይራለሁ ፈትዬ የፍቅር እናት ብላችሁ ገብታችሁ ሰርች አድርጋችሁ ከዛ ስር መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው እናም ከዚህ በኋላ ምነግራችሁን አዳምጡኝ እኔ ማለት በጣም የፍቅር ሰው ነኝ በገንዘብ ወንድ ልጅ መግዛት አልችልም ብዬ ተናግሬያለሁ ብዙዎቻችሁ እየቆረጣችሁ ብዙዎቻችሁ ደግሞ እየተሳደባችሁ የለቀቃችሁኝ ያላችሁ እኔ አሁንም ቢሆን እኔ አላቆምም በፍቅር እንጂ ገንዘብ አልገዛም እኔ ቢራ መግዛት አልችልም ልብስ መግዛት አልችልም እኔ ደሃ እናት አለችኝ ብዬ ደጋግሜ ነግሬያችኋለሁ ስለዚህ
ከኔ ላይ የምትሳደቡ ሰዎች ውረዱ ሚስት ተብዩዋ ወይ ፍሬንድ ተብዩዋ ደግሞ የምትፖስቲው ጽሁፍ ምናምን ነገር አባባሎችን ተሳስተሻል የኔ ማር ስሚ እኔ ማለት ነው እኔና አንቺ ይኸውልሽ በጸባይም ሆነ በመልክም ሆነ በምንም አንደራረስም ይገባሻል እኔ አንቺን ባል አይደለም ትላንት የመጣውን እዚህ ያሉት ስንት በእናትሽን ምን ልበል ሻሩካን የሚመስሉትን እንኳን ማለት ነው እኔ እንትን አይደለም ቼክ አላረጋቸውም ዞር ብዬ እንኳን አላያቸውም እንኳን ያንቺ ኢሳቅ ዜኑ አይደለም በውስጥ መስመር በሰው ያሰደበችኝ ለራሷ ንጹህ ትሆናለች ከዛን ኦብሰ ቀብዳ ይሏታል ማለት ነው ስለዚህ እኔ የኔ ማር የኔ ቆንጆ ያንቺን ትርፍራፊ ምንም አላረግበትም ውዴ ለራስሽ እዘኚ ያመልጠኛል ወይ ይሄ ኢሳቅ ዜኑ የኔ ነው ወይ ቲንግ ኦፍ ቲንግ አርገሽ አስቢ ሳትጎጂ በፊት ራስሽን ሳትወረውሪ በፊት ለራስሽ አስቢ ሀቢበት ቀልቢ እኔ እህቴ ነሽ እኔ ያንቺን ባል ምንም አላደርግበትም ኢሳቅ ዜኑ ነገም ዛሬ ምርጥ ወንድሜ ነው ምን ይመጣል አንቺን ብትሆኚ ምን ታመጫለሽ አርቲስት ነው ተወዳጅ ነው ከላስ ወደዋለው እንደ አርቲስትነቱ ማለት ነው በቃ እና እንደዛ ነው ሀባይቦቼ በጣም ነው መወዳችሁ በጣም ነው ማከብራችሁ ያው እናንተ ብዙም ስለማሰድቡኝ ብዙዎቻችሁ በአማርኛ እኔ እንትምትሉኝ ልጆች ምትከታተሉኝ እናንተ ለምን ቲንግ ኦፍ ቲንግ ጭንቅላታችሁ የተማረ ነው አርቆ ነው የሚያስብ እንጂ አጥብቦ አያስብም እንደማሰድቡኝ ስለማቅ ነው ያልገለጽኩላችሁ ያንን ነገር ስለዚህ በጣም ነው መወዳችሁ በጣም ነው ማከብራችሁ በተለየ ነገር መጣላችኋለሁ በጣም ውድድ ነው ማረጋችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ እንዳትረሱኝ በጣም ነው ማመሰግነው ባይ